beekamtiin kenname dhaabbatichi dilbii magaalattiin qabdu misoomsuun jijjiirama hawaas dinagdeef akka gumaachan taasisuu cichoominaan itti fufsiisuuf si'eessa jedhan hojii gaggeessaan Adaamaa Biizines Group obbo Bizunaa Girma. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa raawwii hojii bara 2017tiin tokkoffaa bahuun badhaasa pirezidaantawaa kan argate yoo ta'u qaamolee hawaasaa fi dhaabbilee milkaa'ina kanaaf caalatti gumaachaniif beekamtii kennuun galateeffateera. Dhaabbilee kanneen keessaa dhaabbata misooma magaalattii kan ta'e Adaamaa Investment Group tokkodha. Adaamaa Investment Group erga hundeeffame waggaa tokkoo fi umriin kichuu ta'us dameelee hojii of jalatti gurmeesseen hojii bilchoo raawwateera jedhan hojii gaggeessaan dhaabbatichaa obbo Bizunaa Girma. Egaa erga dhaabbatee waggaa tokko umriin isaa daa'ima. Waggaa tokko kana keessatti hojii babbareedaa hojii gurguddoo hojjete. Projektuu milkeessuudha. Initiative qonnaa irratti hojii baay'ee hojjete. Enterprise jala jiran hunduma hojiitti galchuudhaan enterprise ijaarsaas akka kontiraaktoraatti jechuudha. Enterprise qonnaas hojii misooma aannanii fi misooma lukkuu irratti hojii baay'ee hojjennee jirra. Enterprise tajaajilarree ammaan dhiyoo kanammoo enterprise AIG Tech jedhamu hojiitti galchuudhaan umriin irree xiqqaa ta'u hojii baay'ee hojjennee jirra. Damee qonnaatiin misooma aannanii fi killee irratti sochii qindaa'aa taasiseen yeroo gabaabatti oomishatti galuun hawaasa magaalattiif dhiyeessuun qaala'insa gabaarraa hafuura baafachiisuu ibsan. Qaala'insa jireenya tirree hir'isuu irratti wabii nyaataa mirkaneessuu galma mootummaan keenya qabate galma bulchiinsi magaalaa qabate milkeessuuf hojii hojjennee jirra. Gama ijaarsaatiinis piroojektota gurguddoo magaalattiitti hojjetaman qulqullinnaa fi ariitiin raawwachaa fakkeenyummaan kaafamaa jira eeran. Ka'umsa gaarii dhaabbatichi mul'ise kana hubachuunis beekamtiin bulchiinsi magaalattii kenne dilbii magaalattiin qabdu caalatti misoomsuun jijjiirama hawaas dinagdee olaanaaf dhaabbaticha akka gumaachu si'eessa jechuun dubbatan. Daran akka misooma magaalaa kana investimentii magaalaa kana akka si'eessinu abdii guddaan qaba. Kuni egaa kana keessatti dhaabbanni kuni hojiin kuni kan dhufe milkaa'ee hojii namni tokko hojjete dhaabbanni tokko hojjete osoo hin taane walumaa gala maanajimentiin dhaabbatichaa hojjetaan dhaabbatichaa sirnaan hojiitti galuudhaan irra caalaa immoo boordii ni dhaabbatichaa boordii ciccimoo qaba dhaabbatichi. Dura taa'aa boordii kabajamoo obbo Haayiluu kantiibaa bulchiinsa magaalaa kana dabalate deeggarsa cimaa nu goosee kana milkeessan nu goosaniin boordiin walumaa gala kana milkeessinee jirra. Karooraa fi tarsiimoo kallattii magaalattii fi naannoon Oromiyaa kaa'urraa madduun carraa hojii uumuu maddiitti giddugala ce'umsa teknooloojiis ta'uu itti fufnaa eeran obbo Bizunaan. Wanti magaalli misoomni magaalaa kun barbaadu wal qabatee akka dhaabbata misoomaatti maal babal'isuu dandeenya? Akka galma mootummaa interpreneuraatti immoo maal explore goonee irratti hojjechuu dandeenya kan jedhu kana kaawwanne karooraa gabaabanis dheeranis kan irraa maddu karoora magaalli karoorfaturraa karoora naannoon karoorfaturraa ni madda isa qabannee kan fakkaatu fudhannee ijaarsa irratti waan baay'ee karoorfanneerra qonna irratti waan baay'ee karoorfanneerra tajaajila irratti geejjiba magaalaa si'eemsuuf smart mobility dhugoomsuuf waan guddaa karoorfannee jirra. Teknooloojii wal qabatee Adaamaa smart Adaamaa initiative ceesisuuf cimsuuf teknooloojii irratti hojjennee digitalization dhugoomsuuf waan guddaa karoorfanneerra. Egaa kana galmaan keenya yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa keessatti